Ini sabar abar ati bar zarin iras timbadun si jere bar muwagga ايش ولا اكون اما والفلو ده مو القمص ولا جتي اتيم side bar dus jarti dia gundo na amiti ga babari ga abdura amatu sen kana gadibu se salama kana gadibu Nurari si gabo anak kana na so ne bala che jedin jale yollu gumar onni rasi jalan sif jecha maka sidura maka ustada khabaja fi ulfinatin qaba yo kharuman sif jecha هنا رب ولا شيء نرجسيسه أبو ربي إن دندالتي سورة نمومار بالرهاب فيديو كان أجيسانيتي نمنين كنا أبارو جت ماما بيان چالا ورّا غرتي غروبا خنا جيفتي خدني غروبا خنا جلسي أك صدركا ربي الرب صوتي نسا جهيتو الرغافة موتا إسين كباناتا قال السلام عليكم أما حاجة راتت لي إيه ورّا جيفتي تخدني إسا مراچو جروتو هورين إني ربنا الرب سوسون هورين أمني تخدني خنا قال إني أزوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشي السلام عليكم يا غنر رافورا dubbii keessa natti kutuu miti abu muwaazillee jala jira ol galchaa jedhaa jiru kan biraan quraana keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam haati manaan Zayd ibn Haarisaadha Zaydiin hin feene hin barbaadu narraa hiikamuu jettee ida deddeebitee akka irraa hiikamu goote Zayd ibn Haarisaa maraateera hin maraanne isee Zayd akka hiikamtu godhe kan ammoo rabbitu rasuul sallallahu alaihi wasallam Zaydiin silaa ofii guddisanii kaadime isaaniiti Zaydiin erga irraa hiikame ishee kana rabbiin mana samiiti rasuul maaf nikaa akka hidhu godhe kanaaf Zayd ibn Haarisaa haadha manaasaa na hiikuu qaba Zayd ani hin barbaadu jette hiikeef hin maraanne yoo maraatummaan saabotarraas ta'e ambiyootarraas ta'e jaalalaan sababa jaalalaa namni hin maraatate yookaan dubartiin sababii nama sana hin barbaanneef nama sana yoo hin maraacha yoo ta'e Zaydtu maraachuu qabaa jechuudha haadha manaatu na hiikii jedheen na hiikuu qabaa jettee rasuulatti himata dhiyeeffatte booniyyeenis dhimma mataasee karoora mataasee haalasee deemsasee wajjin gaafa walqixuu dhiisuu danda'u na hiiki jettee ofirraa hiisisuu dandeesseettis karoora ishee beekaa waan itti eegsisee beekaa iccitii waan sanaa waan beeknu qabu akka shari'aatti deeffachuu hin danda'u sana fatwaasaa ulamootaaf dhiisuu shari'aadhaan nikaa irraa qabaa moo hin qabu yoo hin qabaatin akkamitti deeffachuu danda'a kan jedhu fatwaa nuti laaqoo osoo hin taane sheekolii fatwaadhaaf qophaa'antu jira gara sana dabarsuudha garuu moo Booni ustaadha uumaa galgalchi. kanaafuu heerumuu hin dandeessu waan jedhamee isee daangessa tokko akka hin qabne Garaanuu barbaadaan jiran kun beekamaadha abaarsa isaas nama hin barbaadne jala jirani yoo lama wal dubbaadeef malee kan nama tokko bultiin hin ijaaramu iseen haadha manaa yoo taate inni abbaa manaa yoo ta'e manni ishee irra dhaabbate jechuudha haadha manaa hiikaan isaa jabaadha kanaafiyyuu fedhii ishee malees bultiin ijaaramuu hin danda'u innis immoo fedhii ishee malee dubartii isa hin jaallanne tokko dirqamaan fuudhee obbira kaa'uus hin danda'u innumaa hojjechinni jedhe sindeeffadha osoo hin taane dhaggeeffataan turanii jecha haraamaati kan inni jedheen finfinneetti kottu wal argineen maarree jedhe maraatummaa osoo hin taane jiramti ijoollummaadhaan kitaaba keessatti dabarsee waan yeroo ijoollummaa hin dabarsin sana dudduuba deebi'ee qodhaa taphachuutti jira malee maraatummaadha hin jedhu maaliif bakka fardi baate farduma dhaabbataa jedha yoo boontuun deemte bakka boontuu dubartii biraa dhufa sagaleen hin jiru injira hayya jechuun sheekha ni jiran sagaleen teessan ni jirti
lakkoofsa erga takka. قريتش نيتوركي سيكاباجرا أستاذ أبو معاذ تفضل يا أستاذ جمال. Kanaafi وعليكم السلام ورحمة inni kan biraa boontuun Ameerikaatti heerumte, Itoophiyaatti heerumte, Afrikaatti heerumte saba kamittuu heerumte nuti bultii gaa'ila halaalaati kan isee barbaannu malee dhimma daasfuuree takka ijaarsa ta'e takka ijoollee ta'e osoo hin taane akka rasuulli jedhan sanatti sallallahu alaihi wasallam akka heerumtu kan barbaannu malee obboleettii keenya muslimaa waan taaneef yoo diini isaatiif haala isaa jaallattan itti heerumsiisaa jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam qabeenya hin jenne gosa hin jenne biyya hin jenne فإن ترضوا دينه وخلقه كان على دبين جرو ديني ساتي حال سايو جالتن ديني نمي تو ساتي تتمي فور مسجد تا يو عبادة وجته حال غاري يو قبانه حواسا يو ولنگل خلق حالي حسن الخلق انسا يو غارين دانه سبب من مسجد كيسو اولو صلاه صفو ولترجمو دعوا قول في تنسيسان جن سبب ديني وفسون تانه ديني ساتي حال سا yoo irraa jaallattan heerumsiisaa nama kanatti jedha yoo nama akkasii nama gaafate kanaaf yoo haala isaa irraan jaallanne nama tokko yoo diinii isaa irraan jaallanne biyya kamillee yoo ta'e nama feetetti heerumuun mirgisee ta'e otoo jiruuyyuu akka shari'aatti namitti nuti barbaannuuf nama haala gaariis qabu nama diiniis qabu rabbi akka kennuuf du'aa kadhannaa. Abaarsi isaa hin qaqqabu neetworkiin muraa jiraati namni biroo fudhadhaan. Ustaz Galatoomaa neetworkiin keessa muraa jira. Ustaz Abu Mu'az. Abu Mu'az kan Ustaz Abu Mu'az welcome baga nagaa dhuftan. Assalamu alaikum. Chance ki Abu Mu'az. Haala sanarraa ka'ee yoo isheetu miidhaa irratti geggeessite رسول صلى الله عليه وسلم لا حجاب بين الله وبين المظلوم دعاء نما ميدامي في ربي جدو وانجرو جران سنببا في ميداتي يوتي ميدا برايو جراتي مالي يو هنتانيف نيكي جتون ميدامي تكون وري سي جدي مراتي سيتو مراتي يوتي تهيرم تهم فيا وري جتن كوبي نما مراتي يو boontu ta'e maraatuun biyya keenya keessa ruqiyaatti karaa oollee daddabaatu hedduu jira isaaniif nu barbaachisti jechuudha. Hankanumaan jedha. Salaamu alaikum warahmatullah. Ustaz kam carraa nama carraa beeyti haasawaas akkasuma suuta iddoo dhaabani namatti aanuu kan. أستاذ أبو معاذ تفضل لهذا أستاذ. بودر فردا فتر إن شاء الله أبشروا. مرحبا ترون بدرونس دفجرة تينا ريس دفتجرتي بقنا قاعد نفتن. Galatoomaa hedduu biyya Turummaduu kan assalamu alaikum. أبي ويلكم بقنا قاعد نفتن بلسخي. Akkam jirtani bakka namni jajjabaan jiru kan hoggaa ol seerani dubbiillee nama jalaa nama duraa fudhatanii beekta. Galatooma waanuma gaarii dubbachuu jirtani. Nama jabaa as keessa jiru inuma arginaa inuma taphattii isinis laayivii seenteetuma akkasiin taphattee kolfitee akkasumaan baati. Nama rakkoo hedduu irratti argineesii miti ammoo nama yaadee ofiitiin jiraatu mataa ofiitiin jiraatu nama jajjabaa kanaa jira nama jajjabaa kana biratti akka dubbatanis hin jiruuti rakkoon hin jiruuti mee keessa achi deemnee wanne beektaa dubbiin hin fagaatti yoonuma gabaabsinee wayyaa beektaa yaada jabaateetu miidiyaa irratti ol nama baasa malee nama masira jiru kana hunda keessa namni duraan wal bare
Jaruma lamaanii wal baree wajjin haasa'e malee namni miidiyaa kanarraa tokko keessa hin jiru. Atilis yaadni jarree wajjin haasa'e suni bakkuma san jira. Ka jarrirra walii galees achuma jira. Ka jarrirra wal dhabees achuma jira. Ammoo miidiyaa irratti namni yaaduma isaa kannata malee yaada nama lama iddoo jiru tokko akkasumaan fuutee kannachuun nama dhibaa beekte yoo abbaan ol baasee sitti hime ala.